Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ዱ'aatii ka'eera humnaa fi aangoo guddaa isaatiin seexanni ni hidhamee Addaam ni bilisoomee kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Isa jiraataa warra du'an keessaa maaliitiif barbaaddu? Akkuma dubbatee ka'eera. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo biyya keenya Itoophiyaa kutaa biyya keenya alaa biyyoota garaagaraatti kan argamtan hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aa sa'aatii har'aa yeroo har'aatiin kan nu qaqqabsiise galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluutiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Hunda dursaa baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositiin isin gahee baga wajjumaanuu geenye. Akkasumas baga du'aa ka'uu lammataa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositiin isin qaqqabsiisee baga wajjumaanuu geenye. Guyyaa har'aa kana dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin barannaa barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Abboolii keenyaaf iccitii ogummaa isaa ibsee kan isaaniin barsiise ogummaa isaa isaaniif kan baay'ise. Anaaf qooqattiin dubbadhu isin immoo gurrattiin dhageessanii firii 30, 60, 100 buufattan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos anaafis isiniifis haa kennu. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kan waliitiin barannu wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 irra dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ka'umsa barumsa keenyaa ni taasifanna. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenyaaf haa kennu. Lafaaf bakka jirtanitti eegumsi ergamootaa araarsummaan keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hunda keenya duukaa haa ta'u. Isa jiraataa warra du'a gidduu maaliitiif barbaaddu? Akkuma dubbatee ka'eeraa jedha. Jecha kanaa yeroo sana naannaa fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositiin buufatanii kan turan ergamoota Waaqayyoo, eegdota Waaqayyoo kan ta'an uffatoota adii 2 uffachuudhaan bakka fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti kan argaman ergamoota Waaqayyooti. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuudhaan foon haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiin uffatee gara addunyaa kanaatti dhufee gaafa dhalatu naannaa Beetlehem keessatti misiraachoo kan labsan dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos kan dubbatan ergamoota Waaqayyoo ture. Akkuma kana guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosis ergamoonni uffata adoo uffachuudhaan Maariyaamii fi Maariyaam Magdalaawit isheen tokkos barii obboroo du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos akka seerota warra Ayihudootaatti bakka awwaalaa daawwachuu guyyaa 3 booda barii obboroo dilbata ganama ni bahanii jedha. Battaluma bakka awwaalaa sana gaafa ga'anitti akkana jedheeni, isa jiru warra du'an keessa maaliif barbaaddu? Fooniin kan du'an, fooniin kan boqotan, bakka awwaalaatti argamu isaan fooniin malee kan boqotan lubbuudhaan miti. Namni tokko
du'e kan jedhamu lubbuudhaanis fooniinis yoo du'e jedhama. Namni fooniin addunyaa kanarraatii boqotu du'e otoo hin ta'in addunyaa kanarraatii boqote. Dadhabbiirraa, beeluurraa, gidiraarraa, jibbiinsa addunyaa kanarraatii, rakkoo biyya lafaa kanarraatii boqotee jedhama. Malee namni tokko, namni amantaa qabu, namni waaqeffannoo qabu, namni waaqayyootti amanu yoo du'e ni du'e otoo hin ta'in ni boqotee jedhama. Kanaaf egaa Maariyaamii fi Maariyaam Magdalaawit lafa awwaalaa sana, bakka awwaalaa sana ilaaluudhaaf ba'anii jedha. Yeroo kana ergamaan Waaqayyoo iddoo sana eegu, iddoo sana buufatee jiru, isa jiru warra du'an keessaa maaliitiif barbaaddu? Akkuma dubbate ka'eera jechuudhaan ergamaan Waaqayyoo sagalee misiraachoo kana dubbatee jira. Isaan egaa gooftaa isaanii waaqa isaanii barbaachuudhaaf gara awwaalaatti haa deeman iyyuu malee ergamaan Waaqayyoo lafa sana, bakka sana buufatee jiru isa jiraataa warra du'an keessa maaliif barbaaddu? Akkuma dubbate ka'eera jechuudhaan ergamoonni Waaqayyoo jarreewwan lamman isaaniiyyuu sagalee misiraachoo kana itti dubbatee jira. Isaanis sodaatanii fuulli isaanis gara biyya lafaa irratti gadi qabanii otoo jiranii isa jiraata warra du'e keessa maaliitiif barbaaddu? Akkuma dubbate ka'eeraa ittiin jedhe. Iddoo kanas hin argamu. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti dabarsamee akka kennamu, akka fannifamu, gaafa guyyaa sadaffaa immoo akka ga'u dirqamadha. Gara Galiilaatti isin dursa jechuudhaan Galiilaa jiraachuu isaatiin gara Galiilaatti akka isaan isin dursu hubadhaa jechuudhaan sagalee ergaa misiraachoo kana gara Galiilaatti akka isaan dursee itti mul'atu, gara Galiilaatti deemuu akka qaban bartoota gooftaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoositti sagalee misiraachoo kana himuu akka qaban ergamoota Waaqayyootti himamee jira. Akka seera mana amantaa keenyaatti torbeewwan 50 amma dhufan guyyaa Phiraaqlisotti jiran kun amma guyyaa 50ffaatti jiran akka mana amantaa keenyaatti moggaasa mataa isaanii ta'e ni qabu. Isa kanaatiif ba'aala hamsaa amma guyyaa 50ffaatti ayyaanota jiran, moggaasota maqaa jiran ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma dubbate raajotaatiin, qulqullicha Daawit faatiin akkuma dubbate ka'eera bakana hin jiru. Gara Galiilaatti isin dursanii dubartoonni kun arguudhaan sagalee misiraachoo dhaqanii duuka bu'oota Waaqayyootti labsii du'aa ka'uusaa kana himanii jiru. Baay'oliin keenya kallattii garaa garaatiin abbooliin keenya hedduun akkuma nu barsiisaa turan du'aa ka'umsaatiin booda guyyoonni jiran akka moggaasa mana amantaa keenyaatti maqaa mataa isaanii ta'e ni qabu. Isaan kana gaggabaabsine guyyaa har'aatiif erga laalleen booda torbeen du'aa ka'umsaa lammaffaa yookiin torbeen lammaffaa, torbeen du'aa ka'umsaa akka moggaasa mana amantaa keenyaatti daagimaawwii tinsaa'ee du'aa ka'umsa lammataa jedhama. Maaliif akka ta'e isa kana barnoota keenya guyyaa biraatiin waliitiin kan laallu yoo ta'u, kan guyyaa har'aa garuu waa'ee du'aa ka'umsaatiin wal qabatee
guyyoonni jiran wixata, kibxata, roobii hanga jimaataatti kan jiran waliitiin gaggabaabsinee ilaalla. Egaa akkuma moggaasa mana amantaa keenyaatti hanga torbee du'aa ka'umsa guyyaa sanbata duraa yookiin qidaameetti guyyoonni jiran moggaasa mataa isaanii ta'e waan qabaniidhaaf isaaniitiin waliitiin ni ilaalla. Du'aa ka'umsa, torbee du'aa ka'umsa, guyyaa du'aa ka'umsatti dhaananii guyyoonni jiran wixata jalqabaati. Gooftaan keenya guyyaa dilbataa du'aa ka'umsa isaa erga kabajneetiin booda isatti aanee kan jiru guyyaan jalqabaa wixata maa'idoot jedhama. Akka moggaasa mana amantaa keenyaatti maa'idoot jechuun ce'u jechuudha. Afaan Amaariffaatiin maa'idoot maalet mashaager maalet ነው akkuma inni jedhu eessarraatii gara kamitti ceene maalirraatii gara maalitti dabarree kan jedhu maa'idoot jechuun mashaager ce'u jechuudha. Maa'idoot jechuun ce'u jechuudha yoo ta'u guyyaa kana manni kiristaanaa lubbuuwwan Kiristoosiin du'a keessaa gara jireenyaatti, salphina keessaa gara kabajaatti, si'ool irraatii gara gannataatti ce'uu isaanii kan ittiin barannudha jechaadha. Isa kanaatiif egaa wixata jalqabaa sanbatatti aanee guyyaa du'aa ka'umsaa gooftaa keenyaatti aanee guyyaan jiru guyyaa ce'umsaa yookiin immoo guyyaa kufaatii itti kaane guyyaa itti du'a keessaa gara jireenyaatti itti ceenedha. Akkuma isinitti hime du'a keessaa gara jireenyaatti, salphina keessaa gara kabajaatti, si'ool keessaa gara gannataatti guyyaa ceene guyyaa sanbata duraatti aanee kan jiru maa'idoot yookiin immoo ce'umsa, guyyaa ce'umsaa yookiin immoo maa'idoot jenneetu akka seera mana amantaa keenyaatti ni kabajnaa. Manni amantaa keenya isa kana nu barsiiste. Wixatatti aanee guyyaan jiru kibxatadha. Guyyaan kun immoo Toomaas jedhameetu beekama. Toomaas jechuun maal jechuudha jennee gaafa ilaallu, Toomaas immoo bartoota gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesus Kiristoos keessaa nama tokko kan ta'e, du'aa ka'umsa gooftaa nama hin amanne ture, nama shakkii of keessaa qabu gaafa ta'u, guyyaa kana qulqullichi Toomaas eebootiin kan waraarame bukkee isaa, cinaa isaa mismaaraatiin harka isaa rukutame, harkaa fi luka isaa keeyoon arge malee hin amanu jechuudhaan guyyaa inni itti dubbatedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20-27 gubbaa irratti egaa Toomaasiin gooftaan keenya akkana jedheen, kan amante malee kan shakkite hin ta'iin, otoo hin argiin kan amanan isaan qulqulloota, harka kee as fidi, karaan waraarame sana galchi jedhee Toomaas bakka inni waraaname, bakka inni mismaaraatiin eebootiin waraaname gaafa galchu amma amane jedhee Toomaas dubbatee jedha. Sanaatiin booda kan amante malee kan shakkite hin ta'iin. Jireenya keenya keessatti, waaqeffannoo keenya keessatti seerota nuti raawwannu keessatti shakkii tokko malee amanuudha. Wangeelatti amanuudha. Fannootti amanuudha. Addunyaa kana dhiisa malee, samii utubaa malee kan dhaabe Waaqayyootti amanuudha. Shakkiin hin barbaachisu. Amantaa keetti shakkiin wanta hundumaa amantaadhaan arganna. Kanaaf harka kee fidii cina kootti yookiin immoo bukkee kan nuti kan jennu cina jedhu bukkee jenna nuti galchi ilaali gaafa jedhu Toomaas galchee hubateera. Inni biraan roobiidha. Roobiin immoo Alaazaar jedhama. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 11 kaasnee gaafa ilaallu Alaazaar immoo guyyaa itti du'a keessaa itti ka'e. Obboloonni isaa Maartaa fi Maariyaam
abdii kutanii iddoo isaan jiranitti du'aa fi ka'umsi anadha. Kan natti amane yoo du'e illee jiraataa ta'a jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Alaazaariin wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 20 kaasnee gaafa ilaallu seenaa isa kana bal'inaatiin agarraa. Seenaa Alaazaaris baranneerraa. Waliigala isaa guyyaa roobii Alaazaar guyyaa kana ni yaadatama. Inni biraan kamisadha. Erga gooftaan keenya du'aa ka'ee guyyaa arfaffaa, kamisa immoo Addaam Hamus jedhama yookiin immoo suphee Addaamis jedhama guyyaan kun. Guyyaa kana immoo guyyaa abdiin Addaam itti kennameef kan itti yaadannudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaasnee gaafa ilaallu waggaa 5,500 mucaa kee irraa dhaladheetan si fayyisa jedhamee balleessaa Addaam raawwateen gooftaan keenya dhufee dhalatee suuta guddatee waggaa 30tti cuuphamee fannifamee du'ee gaafa guyyaa sadaffaa du'a mo'ee ka'uusaa guyyaa itti yaadannudha. Guyyaan kun Addaam Hamus, kamisa Addaam, suphee Addaam jedhama. Guyyaa walumaa gala abdiin Addaam itti xumurame, waggaan 5,500 Addaamiif laatame guyyaa itti raawwatamedha. Abbooliin maal jedhu? ተፈጸመ ተስፋ አበው ወበማርያም ድንግል ወበቀራኔው ተተክለ መድኃኒት መስቀል። አብዲን አቦሊ ከራማረሚ ራወተሜ ቀራኔው irratti fannifame faayisaan addunyaa jedhanii akkuma dubbatan abdii Addaam yaadannoo Addaamiif guyyaa abdiin Addaam itti raawwatamedha. Guyyaan kamisaa itti aanee kan jiru guyyaa jimaataati. Guyyaan shanaffaan du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos. Guyyaa kana immoo mana kiristaanaa qulqulleettii jedhameetu yaadatama. Mana kiristaanaa qulqulleettii du'aa ka'umsa Kiristoosiitiin, du'a isaatiin du'a, jireenya isaatiin jireenya isaatiin bu'uureffamtee Kiristoos mana kiristaanaatiif of dabarsee laachuu isaa, mana kiristaanaaf qaama mana kiristaana ta'ee dhiiga isaa lolaasee foonsaa mummuree cicciree dhiiga isaa lolaasee addunyaa kana fayyisuu isaa, raajotaa fi bartoota isaatiif kan ta'e hundumaa Kiristoosiin kan bu'uureffame ta'uu isaa, dhiiga Kiristoosiin addunyaan hundumtuu fayyuu isaa, manni kiristaanaa isa kana waa'ee qulqulleettii mana kiristaanaa ni yaadatti. Torbee du'aa ka'umsaatti aanee guyyaan jiru guyyaa jaaffaan torbee qidaamshurii jechaadha. Qulqulloota dubartoota qulqullootaa jedha yookiin immoo qidusaan aanesti jedhuudhaan ni beeka. Guyyaa kana qaama Kiristoos kan ta'e mana kiristaanaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos kabaja isaaf jecha gatiin isaa qaala'aa kan ta'e dubartiin tokko shittoo dibuu ishee, sodaan ishii Kiristoositiin jaalala isaatiin jijjiiramuu isaa, jaalala baay'ee cimaa ta'een Kiristoosin barbaaddee gara isaatti deemuudhaaf, bakka awwaalaa shittoo qabattee dhaquudhaaf, bakka awwaalaa sanatti shittoo dibuudhaaf Maariyaamii fi Maariyaam Magdalaawit barbaacha akka deemani kan nu hubachiisu. Baay'ee dinqii ta'a. Gaafa guyyaa kamisaa sana gatiinsa baay'ee qaala'aa kan ta'e dubartiin tokko albaasxiroos kan jedhamu dibata baay'ee urgaa'aa ta'e kabaja isaatiif qabattee gara gooftaa keenyaatti dhuftee jirti. Egaa akkuma yaadannu bartoonni isaa kana maaliitiif balleessiti dubartittiin kuni? Kun gurguramee hiyyeessotaaf yoo ta'e gaarii ture jechuudhaan dubbattee jirti. Gooftaan keenya maal jedhe? Dadhabdoonni, hiyyeessonni isin faana yeroo hundumaa jiraatu, ani garuu yeroo hundumaa isin faana hin jiraadhu.
kana gaafa jedhu fooniin ammas hin faanan jira waaqummaadhaan garuu foon uffadhee bara hanga baraatti isin faana hin jiraadhu jedhee gaafa barsiisudha. Guyyaa du'aa ka'umsaa isaa lammataa kanas dubartoonni Maariyaam Magdalaawiitii fi haati isaa qulqulleettiin dubroo Maariyaam shittoo qabatanii bakka awwaalaa sana dibuuf akka isaan deeman ni yaadanna jechaadha. Kanaafidha manni kiristaanaa dubartoota qulqullootaa jedhanii jechuudhaan manni kiristaanaa keenya kan isheen moggaaste isa kana manni kiristaanaa ni yaadatti. Kanaaf isa jiru warra du'e keessa maaliif barbaaddu jedhamee sababni dubbatameef wangeela Luqaas boqonnaa 25-24 irratti Kiristoos du'aa ka'uusa awwaalamee ajjeefamee waraanamee achuma awwaala keessatti waan hafe se'anii barbaacha deemani. Inni garuu dhagicha naaf kaasaa magnazii koo naaf hiikaa otoo hin jedhiin fedha isaatiin fedha abbaa isaatiin gara abbaa isaatti ol ba'eera. Jiraataa fi du'aan bakka tokko hin jiraatu. Isa kana guyyaan kun kan nu barsiisu kan nu hubachiisu wixataa qabee gabaabumatti hanga guyyaa qidaameetti sanbata du'aa ka'umsaa qabee amma guyyaa qidaameetti ayyaanonni jiran isa kana jedhamu. Kanatti aansuudhaan torbeen du'aa ka'umsaa erga gooftaan keenya du'aa ka'e guyyaa torbaffaa irratti kan argamu Daagimaawii Tinsaa'ee jedhama. Daagimaawii Tinsaa'een immoo maalidha? Guyyaa borii galgala sa'aatii 12 irratti barumsa kanaatiin nu eegaa qophii biraas hin qabnaa barsiisaa biraas hin qabnaa karaa chaanalii kanaa keessummaa kabajaa ta'anii barumsaaf qophii tokko irratti qophii baay'ee gaarii ta'e tokko qabatanii barumsaan lallabaatiin kan dhufan abbaan tokko ni jiru. Isaanis eegaa chaanaalii keenya sheer sabiskiraayibii gochuudhaan nu hordofaa. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gootanii ol kan jettu mallattoo bilbilaa akka tuqxan isin gaafachaa. Kiristoos du'aatii ka'eera. Humnaa fi aangoo guddaanii seexanni ni hidhame. Addaamni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuu ta'ee nagaan Waaqayyoo eegumsi ergamootaa araarsummaan keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam isin faanaa ta'uu nu haa turu. Bor sa'aatii 12 irratti wal agarraa sagantaa biraas qabannee jirra. Kennaan Waaqa Abbaa arjummaan Hafuura Qulqulluu araarsummaan keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa hunda keenya duukaa haa ta'u. Galatooma.